Yaa kiyya ijoollee jimmaattu narraa hate. Rakkanne bara. Baga Gange sirraa hatan. Baga sirraa hatan waa hatama. Rakkanne bara. jaarsa kiyya ijoollee jimman na jalaa hatee. Jaarsa kiyya ijoollee jimmaatti hatee jedhe. Haa hatamu ka silaa hatame alhamdulillah jedhe maal goota waan duraa hatamu maal gootaa bira teettaayyuu asla. Baga rabbi sirraa hatichisiisi. Aamiin jedhe. Wayne. Ani arma dura dhaameefii jira akkaataa lafa keessaniitiin mirgooleellee jibichoo waa amma oo waa bittaa barbaaddanii akkaataa lafa keessaniitiin waa bitadhaa duraa isiniin jedhe shamarran kennallee duraa isiniidhaaf. Amma yoo feete talaftiisii boqqolloo fi waa wanni kanatu dhaqeetiin jibichoonni gara jimmaa kana cinaa gala. Jarri qambara keessa gachiifti duraan jee'an. Amma jala teettee na jalaa hatan jetti. Qambara Waa geessa. isinitti bunna geessanii maal gootanii waa na gaafattan bada shamarran ta'en. Wayne. Rabbi obsisanii haakee. Baay'een atin baay'inni shamarranii harka meeqa Oromoo baay'ina dhiiraa caalee jira jedhanii. Hima salphannee bara kuma meeqa sila gara miliyoona onniiti jedhani miliyoona shaniiti sila nu. Meeshaan akkana baay'ina keessan baay'ee jira nama shan nu geettanii jedhanii. Tokkocha shantu gaadhan. Ambar kanaaf shabaaba jaannataa ta'aa jedha. Hinaafanii nama heerumanii hinaafanii du'uur rabbii walitti bu'uur jaarsa tokko jala ta'anii dogongora dalaguurra amma hoffaltiin gara marattuu jiru shabaaba jaannataa carraa nama shamarran qabdu. Bes. Sunniinu walakkaan takka mana hidhaati jedhan walakkaan takka gartee warra dulloome jedha. Amma qotilee amma gartee qonna dadhabdee waa garteetuma waa wanti wayii waa raaciti wayii qeetti dhudhuutan natti fakkaatti. Shamarran teenna waan qabdan jabeeffadhaa warri itti seennu shabaaba jaannataa ta'a. Soomaa salaataa qara'aa ofirraa tatta'a. Maal gootarre? Masaaleen leentan filaafu. Wal gaabar silaa akka rabbiin jedhetti afurii tara walii hayyamtan. Jetti rabbi namatti hin beeku jidduu gurbaan gubata. Batega. Atamma osoo ta durii taate na'am. Atamma amantee ibsishaa atamma dhamante dhalma takkitti itti dabalta. Amantee meeta bultii nagaa. Nagaa maal godha? Maa lubbuu tante baratamma fuudhaa miti lubbuu tanteetiif nageenya kan kee barbaacha takkitti misan bira taa'u. Bar lubbu maal? Laabboo mitiyan anna gahaa ka jedhe jaartiin biyya takkuma dhageettii jedha malee. Gaas lamaffaa. Laabboo jeeti malaa jechuudha. Barsiisaa namni lubbuu fuudhuu sodaata. Yoo barbaada hayyoo uumaan isin naffuutan rakkoon hin jiru. Ayyoo maanuu bare soosii fuute amma osoo fakkeenya bare isin maanuu si dhoorguu baate amantee fuutaa jedhee bara. Amma warra mataa nutti fidaa jedhu kana amantee itti seenta. Yoo isin hayyamaan naffuute moo? Yoo hayyaa isiitiin natti fuute waan fuunere. Kutatee dhufe jedhe reefi boolla sodaatu ofiitii fuudhu'a. Waa amma gara dirree sheeku seentanaallee taatu waa takkitti haada itti jedhee garaan qajeellaa na qaba. Maal? Qara eessaa jedhate shibiriin? Qara ta'e eessaa fuudhee? Ati maal goonaa kutaa biraa wawwaamnaa miti osoo gara dirree tanaa waa onni jedhe silaa qajeellaa qaba sanyii kenna kanaa silaa nu babbaa'isu. Inni dabalata. Amma bar nama garii osoo innuu fuudhuu baate waliigalee silaa Oromoon kan itti fuudhu maal hin jettu nama sanyii qadhaabatantu jira laal namni akkanaa kun Oromoo ta'ee babbaay'achuu qabaa laal dhedheeraa santawwaan mammagaalaan kunniin jechuun sanyii osoo Oromoo baay'isee bareeda. Ati waman jirre hasaraan tunni waa lafa guutuu ni mishkila banii yaadamirra uumti. Maafii faayidaa. Wanti silaa fi Dhiirri keenya garaa dhedheeraa. Guutuudha keedha nu bira bareedni guuteera Oromoon bareeda baay'ee qabdi.
Oromoon bareeda baay'ee qabdi warri akkasii sunniin gaa bareeda qofa osoo hin taane amma ka gubbaa kan osoo hin taane keessatti illee naamusummaan aadaa safuun akkasi akka guutame yoo jiraatu warroonni akkasii osoo walii galanii osoo inni fuudhuu baate silaa kaluka jala kufanii itti fuudha. Haashanyii baay'ee.